Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftu mata dureen irra waliin ilaallu 1.5 vector resolution kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa vector resolution gaafa jennu gabaabumatti yeroo ibsinu vectorii nu kenname tokko horizontal component fi vertical component itti qooduu jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Vector resolution gaafa jennu horizontal fi vertical component itti qooduu jechuudha vectorii tokko. By the ending of this section, you should be able to erga sectionii kana xumurtanii mata duree kana xumurtanii booda vector resolution kan jedhu kana erga xumurtanii waan isin baruu qabdan asirratti isiniif tarreessitee jira. Innis maal jedha? Resolve a vector into horizontal and vertical components. Find the resultant of two or more vector using the component method. Isaan kana baruu qabdu jechuudha. In the previous discussion of vector addition, you saw that a number of vectors acting together can be combined to given a single vector, the resultant. Maanni barnoota darbe keessatti jechuudha vector addition irratti vectoroota lama walitti dabaluudhaan maal argachaa turre? Resultantii argachaa turre. Kana jechuun single vector. Vector A plus vector B walqixa maal argachaa turre? Resultantii argachaa turre. Kanaaf vectoroota kun lamaan walitti dabaluudhaan resultantii arganna. Kana jechuun resultantii yeroo immoo single vectoridha jechuudha kun. Kuni vectorii lamadha. Waliin makamuudhaan vectoroota kana walitti dabaluudhaan maal arganna? Resultantii arganna. Single vector jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti waliin ilaalaatii turre jechuudha. In much the same way, a single vector can be broken into a number of vectors when added given the original vector. Asirratti immoo jechuudha. Vector resolution irratti immoo jechuudha. Maanni single vectoriin nu kenname tokko maanni bakka lamatti qooduu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun horizontal component fi vertical component itti qooduu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kana vector A yoo ta'e jechuudha. Vector A yoo ta'e kun kana vertical component fi horizontal component itti qooduu dandeenya. Akkamitti qoodna kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Isin hordofaa. This vector which sum to the original are called component of the origin vector. Maanni origin of vector kan jedhamu ni jira. Innis maanni fakkeenyaaf bakka ka'umsa isaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan fudhattan vector A jedhaati of jettanii fudhattan kana jechuudha. Origin isaa kamta bakka kana ta'a jechuudha. Kana jechuun componentii bakka kana jechuudha. Kana jechuun y componentii x axis fi y axis jechuudha. Akkasiin keessu bakki ka'umsaa kun jechuudha. Maanni originidha jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu kunoo kitaaba keessan irraa asirraa jechuudha. Kun vector A'dha. Bakki ka'umsaa asidha. Kun maala originidha jechuudha. Originidha. The process of breaking a vector into its component is called resolving into component. Egaa processiin kun jechuudha vectorii tokko horizontal fi vertical component itti qooduun keenya kun processiin kun maal jedhama? Resolving into component jedhamee waamama jechuudha. Egaa vector A kana akkuma argitan ishiin kun vector A'dha. Akkasii qooduun y componentii yookiin immoo horizontal componentii fi vertical componentii qooduun keenya kun maal jedhameeti kan inni waamamu jechuudha? Resolving into component jedhameeti kan inni waamamu jechuudha. Suppose you have a vector A as shown in figure 1.11 and you need to find its component along x horizontal component and y axis vertical component. Egaa xin ga maanni x ishiin kun jechuudha maalla? Ishiin dalgeen kun jechuudha horizontal componentidha. Y axisiin immoo
x axis jechuudha. Ishiin kun x axis maanni horizontal component dha. Inni kun immoo y axis immoo maanni vertical component dha jechuudha. Akkuma asirraa argitan. Let this components be called ax. Ishiin kun maal jedhamti gaa? Ax jedhamteeti kan ishee waamtu. Ishiin kun jechuudha. Ishiin kun ax jedhamti. Ishiin kun jechuudha. Asiin immoo inni kun jechuudha. Inni kun akkuma argitan inni kun maal dha? Ay dha. Ay dha. Representatively. Ishiin kun maanni x bakka buuti. Ishiin kun immoo ay bakka buuti. Asii oliin kun gaa y waan ta'eef jechuudha. Asii oliin verticaliin maal waan ta'eef? Y waan ta'eef ay bakka buuti asii jechuudha. Then vector A can be written as vector A jechuudha. Akkamiin barreeffamuu danda'a? Vector A jechuudha. Inni kun vector A ishiin kun akkamiin barreeffama? Wal qixa maal ta'a? Ax vector Ax plus vector Ay akkasitti barreeffamuu danda'a jechuudha. Maaliif asii vectorii ishii kana ida'u vectorii ishii kana maal nu kenna? A kana waan nu kennuuf jechuudha. A kana waan nu kennuuf. Kana jechuun gaa ishiin kun ishiin x's y's ofirraa hin qabne kun maal dha? Resultantidha jechuudha. Yeroo kana. Kanaafuu gaa asirratti axin a cos theta dha. Ay'n immoo a sin theta dha. Kun gaa trigonometric dhaan jechuudha. Trigonometry dhaan. Simple trigonometry show that akkuma argitan axin maanni a cos theta dha. Ay'n immoo a sin theta. Ax equal to a cos theta, ay equal to a sin theta. Inni kun eessa akka dhufe yoo ilaallu jechuudha. Asirraa figure 1.11 kanarraa akkamitti akka dhufe mee isinitti agarsiisu. Asirraa angiliin as ni jira. Kanaafuu gaa cos theta maanni cos thetaan adjacent over hypotenuse akkuma beektan jechuudha. Adjacent over hypotenuse. Asitti gaa angilii kanaaf adjacentiin isa kamdha? Angilii ishii kanaaf adjacentiin isa kamdha? Ishii kanadha jechuudha. Kana jechuun ax kana jechuudha. Ax kana jechuun side ishii kana. Side kana. Kanaafuu ax ta'a. Ax over hypotenuse. Hypotenuse immoo isa kam ta'a? A kana ta'a jechuudha. Vectorii kana ta'a. Hypotenuse over A jenna jechuudha. Sana booda maal goona? As jala tokko jira. Qaxxaamura akkas baay'istu. Qaxxaamura yeroo baay'iftan ax equal to a cos theta ta'a jechuudha. Kanaafuu axin kana faana wal qixa jechuudha. Axin a cos theta faana wal qixa jechuudha. Kanarraati kan inni dhufe. Inni kun jechuudha. Inni kun axin a cos theta faana wal qixaa jechuudha. Ay'n immoo yoo ilaallu inni kun jechuudha. Ishii kana jechuudha. Angilichi kanadha. Kanaafuu sin thetaan jechuudha. Opposite over hypotenuse dha. Kanaafuu angilii kanaaf opposite kan ta'u immoo isa kamdha? Side isa kanadha jechuudha. Side kun immoo maanni ay dha. Kanaafuu ay over hypotenuse immoo isa kanadha jechuudha. Side isa kanadha. A jechuudha. As jala tokko jira. Qaxxaamura baay'istu. Kanaafuu ay equal to a sin theta ta'a jechuudha. Kanaaf ay'n a sin theta faana wal qixaa jechuudha. Kun asirraa ilaaluu dandeessu. Figure 1.11 maal jedha? The horizontal ax and the vertical ay component of a vector. Maanni ax ingaa horizontalidha. Ishii kana jechuudha. Verticaliin immoo ay dha.
AY immoo isa kamidha? Isa kanadha jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan maaliif asiin horizontaalii godhee kan jedhu gaaffii isinitti uumuu danda'a. Asiinis yoo godhe rakkoo hin qabu jechuudha. Asiinis yoo ta'e rakkoo hin qabu. Maal gootu? Maal ta'uudha qaba? Yeroo sana immoo yeroo kan asiin y yoo ta'e jechuudha. Vertical component yoo ta'e asiin immoo wanni ta'uu qaba jechuudha. Maal ta'uu qaba? X ta'a jechuudha inni kun. Inni kun y yoo ta'e inni kun immoo x ta'a jechuudha. Tokkuma. Kun inni kunii fi inni kun wal qixadha. Inni kunii fi inni kun wal qixadha jechuudha. Okay, point yoo ilaallu sin theta jechuun maal jennerra akkuma manni isiniin jedhe ay over a dha. Ay over a dha. Cos theta immoo ax over a dha. Kana jechuun maal adjacent over hypotenuse dha. Sin immoo opposite over hypotenuse dha. Tan theta immoo ay over ax dha. Kana jechuun opposite over adjacent dha jechuudha inni kun immoo tan theta immoo. Where theta is the angle that A makes with the x axis. Kana jechuun theta ishiin kun jechuudha. Theta ishiin kun vectorii kunii fi vectorii kanaa fi asii horizontaalii kana faana kan inni uumu jechuudha. Kana jechuun x axis faana angle inni uumudha jechuudha asitti. If the perpendicular component ax and ay of vector are known, then A can also be found analytical. This is the magnitude of vector A and its direction in terms of its component are given by ax and radical ax square plus ay square. Asirratti ax fi ay maani perpendicular yoo waliif ta'an jechuudha. Magnitude vector A maal ta'a jechuudha? Kana ta'a jechuudha. Akkasiin argan. Kuni ax fi ay perpendicular yoo waliif ta'an jechuudha. Ax fi ay perpendicular yoo waliif ta'an magnitude vector A maal ta'a jechuudha? Kana ta'a jechuudha. Kana jechuun asirraa ilaaluu dandeessu. Axin kanadha. Ay immoo isa kanadha jechuudha. Asitti perpendicular waliif ta'an degree 90 kan inni safaru jechuudha asitti. Akka kanatti degree 90 kan inni safaru jechuudha. Perpendicular waliif ta'an asitti magnitude vector A argachuuf maal fayyadamtu jechuudha. Kana fayyadamtu jechuudha. Magnitude isaa argachuuf. Akkasuma immoo direction isaas barbaaduuf jechuudha. Maal kan isin fayyadamtani? And the direction can be obtained using the equation. Kana fayyadamtu jechuudha. Theta equal to tan inverse of ay over ax. Kun egaa yeroo direction barbaadanidha jechuudha. Direction kallattii isaa yeroo barbaadan kana fayyadamtu. Maal fayyadamtu? Ishii kana dagatina. Kallattii isaa barbaada yeroo isiniin jedhu gaaffii wayii irratti isinii fide kana fayyadamtu jechuudha. Kana kan isin fayyadamtan. Kallattii kan isinitti himu isa kamidha? Ishii kana jechuudha. Theta equal to maal jettu? Theta equal to tan inverse of ay over ax jettu jechuudha. Kun direction ittiin barbaadu. Asirratti kun akkamitti kallattii nutti agarsiisa kan jedhu gaaffii isinitti uumuu danda'a. Kanaafuu example 1.4 kana yeroo waliin ilaallu ifa isinii ta'a jechuudha. Akkamitti akka direction barbaannu jechuudha. Vectoriin tokko yeroo nu kennamu direction isaa akkamitti barbaanna kan jedhu jechuudha. Amma example 1.3 kana haa ilaallu. A motorist undergoes a displacement of 250 km in a direction 30 north of east. Revolve in this displacement into its components.
maal jedha asirraa solution isaa irraa ilaaluu dandeessu. Figure 1.12 kanarraa jechuudha. Motoristiin maanni gara north eastiitti displacement hammam deeme jechuudha. 250 kiiloomeetira deeme. Amma gaa maal kan nu gaafate horizontal componentii fi vertical componentii nu gaafate. Horizontal componentiin isa kamidha? Horizontal componentiin ishii kana jechuudha. Displacementii gara eastiitti jirtu. Displacementii gara eastiitti jirtu. Vertical componentiin immoo maalla? Displacementii gara northitti jirtu jechuudha. Maaliif kallattiin isaa north east waan ta'eef jechuudha. North east. Kanaafuu gaa yeroo barbaaddan kana maanni solution isaa irraa yoo ilaaltan solution draw a rough check of the origin vector. Origin vector isaa ni kaaftu jechuudha. Akkuma argitan kun asirraa jechuudha. Figure 1.12 revolving of the resultant displacement kan jedhudha. Egaa displacementii kana jechuudha. Maal gootani? Revolve gootaniitu kana jechuun horizontal componentii fi vertical componentiin qoodanii jirtu jechuudha. Kun akkuma argitan kun maanni horizontaalidha. Horizontal componentidha. Kun immoo vertical componentii akkasiin qooddu jechuudha. Kanaafuu gaamma maali kan isin barbaadan jechuudha gam displacementii gara northitti deemame kan isin barbaadan jechuudha. Kanaafuu displacementii gara northitti deemame barbaaddu maal gootu asii aangilii qabdu. Aangiliin keessan 30 digriidha. Kanaafuu maal gootu kan isa kanaa yeroo barbaadan gaa inni kun aangilii isa kanaatiif maal saayidiin inni kun oppositeedha mitiidha. Oppositeedha. Kanaafuu opposite over maal ta'a? Hypotenuse ta'a. Hypotenuse immoo isa kanadha jechuudha. 250 kiiloomeetira. Kanaafuu maal gootu sin teetaan isa kamidha? Asii teetaan 30 mitiire 30 digrii wal qixa SN jechuudha. SN over 200 fi meeqa ta'a? 250 kiiloomeetira ta'a. Sana booda SN dhagaa kan nuti barbaannu. Kana jechuun displacementii gara northitti deemame jechuudha. As jala tokko jirti qaxxaamura yeroo baay'isan SN wal qixa meeqa ta'a? 250 kiiloomeetira baay'isuu meeqaati? 250 kiiloomeetira baay'isuu saayinii 30 tiin baay'istu jechuudha. Saayinii 30tiin baay'istu. Sana booda SN meeqa ta'a? Kan yeroo waliin baay'iftan 250 kiiloomeetira baay'isu saayinii 30. Saayinii 30 meeqadha? Tokkorra lammaffaadha. Tokkorra lammaffaa baay'isu 250 meeqa dhufa? Wal qixa 225 kiiloomeetira dhufa jechuudha. Asirraa isin hojjeteetti jira kitaabni keessan jechuudha. Inni itti aanu immoo displacementii gara eastiitti deemamedha. Displacementii gara eastiitti deemame. Aangiliin keenya meeqadha? 30dha. Kanaafuu isa barbaaduuf maal gootu? Maal gootu jechuudha. Aangilii ishiin kun jirti. Kanaafuu ishii kana barbaaduuf maal gootu? Egaa adjacent over hypotenuse jettuudha. Koosii yeroo barbaadan jechuudha. Koosii 30 digrii mitiire 30 digriidha. Wal qixa 30 digrii wal qixa maal ta'a? SE ta'a. SE over hypotenuse. Hypotenuse kanadha. Inni immoo meeqadha? 250 kiiloomeetiradha. As jala tokko jirti qaxxaamura baay'istu. Sana booda SE ta'a. SE equal to SE yeroo nu ishii kana jechuudha. SE equal to maal ta'a? 200 asitti 50 jedha. Asitti 50dha. 250 kiiloomeetira baay'isuu meeqaati?
koosii meeqaati? Koosii 30. Koosii 30 maal ta'a kuni yeroo waliin baay'istan gaa koosiin 30 meeqadha? Raadikaal 3/2 kana yeroo waliin baay'istan meeqa ta'a jechuudha? 250 baay'isu raadikaal 3/2 yeroo waliin baay'istan meeqa argattu? 216.5 kiiloomeetira argattu jechuudha. Akkasiin hojjettu ifadha jedhee yaada. Kanaafuu gaa displacementiiin gara kaabaatti deemame hagamidha? 225 kiiloomeetiradha. Gara asiin immoo gara eestiitti immoo kan deemame meeqadha? 216.5 kiiloomeetiradha jechuudha. Kallattii akkamitti barbaanna? Kallattii akkamitti barbaanna? Ol deebi'ee si yaadachiisuuf jechuudha. Kallattii yeroo barbaannu maanni theta equal to tan inverse AY over AX. AY yeroo jennu gaa vertical componentidha. AXin horizontal componentidha. Amma gaa asirratti isin vertical componentii fi horizontal componentii adda baafachuudha qabdu. Asirratti vertical componentiin kamidha? Isa kanadha jechuudha. Isa kanadha. Inni immoo meeqadha? 2 kiiloomeetira. Horizontal componentiin isa kamidha? Isa kanadha. Inni meeqadha? 3 kiiloomeetiradha. Kanaafuu gaa akkamiin barbaaddu jechuudha? Theta jettu. Theta equal to tan inverse of AY jechuun gaa vertical componentidha. Vertical componentiin immoo meeqadha? 2 kiiloomeetira. 2 kiiloomeetira irra 3 kiiloomeetira. 3 kiiloomeetirri kun immoo maanni horizontal componentidha. Kanaafuu theta amma gaa maal kan nuti barbaannu jechuudha? Digriidha barbaanna jechuudha. Aangilii barbaanna. Aangiliidha kan nuti barbaannu. Kanaafuu theta equal to tan inverse of asii kiiloomeetiraan bada 2 irra 3 tafa. Theta kana jechuun tan inverse dha kuni maal ta'a? 2 irra 3 jechuun 0.6 jedhee itti fufa. Kana jechuun gaa aangilii barbaanna jechuudha. Aangilii barbaanna. Aangiliin sun immoo maal nutti agarsiisa jechuudha? Kallattii nutti agarsiisa jechuudha. Egaa asirratti kutaa 9tti barattaniitu. Akkamitti akka barbaannu gabatee irraa jechuudha. Digirii akkamitti akka barbaannu, aangilii isaa akkamitti akka barbaannu jechuudha. Akkamitti akka barbaannu yookiin immoo scientific calculator fayyadamtanii barbaaduu dandeessu. Kutaa 9tti waliin gad fageenyaan waliin ilaalleetii turre akkamitti barbaanna kan jedhu teebiliirra dhuma kitaaba kutaa 9 irra kan jirudha. Teebilichi jechuudha. Achi deemtanii ilaaluu dandeessu. Waa'ee kanaa warreen isiniif hin galle immoo deemtanii kutaa 9 ilaaluu dandeessu jechuudha. Herreega kutaa 9 irratti waan hojjetamee jiruuf. Sana booda gaa asirratti meeqa jechuudha? Aangilichi yookiin digirichi meeqa jechuudha? Theta equal to meeqa ta'a? 33.6 ta'a jechuudha. Digirii jechuudha. Kanaafuu aangilichi erga kan arganne sana booda maal gootu? Vertical componentii fi
horizontal component maal gootu draw godhattu jechuudha. Draw erga gootanii kun vertical component dha. Kun immoo horizontal component dha. X axis jechuudha. X axis, Y axis. Sana booda maal gootu draw gootu. Maal vectoricha jechuudha. Vectorichi meeqadha? 3 meeqa? 3.61 kilomeetira. Egaa angiliin horizontal component fi vectorii kana gidduutti uumame immoo meeqadha? Asii ishii kana jechuudha. Meeqadha? 33.69 digriidha jechuudha. Kanaafuu gaa asirraa kallattiin vectorii kana akkuma argitan kallattii kanadha. Kallattiin kun immoo egaa asiin maaldha? Southidha. Asiin westidha. Asiin northidha. Asiin immoo eastidha. Kanaafuu gaa maaldha kuni maal jechuudha? North of eastidha jechuudha. Akkuma argitan kun maaldha? Kallattiin isaa north of east jechuudha. Ishii kana gabaabseen barreessee isin north jettanii ishii kanas east jettanii barreessuu dandeessu gabaabsee waan barreesseef jechuudha. Yoo barbaaddan immoo maal gootu? Angilii isaas gidduutti uumame kanaanis ibsuu dandeessu. Inni immoo angiliin isaa meeqa ta'a jechuudha? Angiliin isaa 56.31 digrii ta'a jechuudha. 56.31 maaliif kuni gidduun walii galatti digrii meeqa safara? 90 safara. 90 irraas 33.69 yoo hir'istan meeqa argattu? 56.31 ta'a jechuudha inni kun. Angilii ishiin kun jechuudha. Ishiin kun. Ishii kanaan ibsuu barbaaddan immoo maal gootu? Maal ta'a jechuudha? Isaan immoo jechuudha karaa lamaan ibsuu dandeessu jechuudha. Kitaaba keessan irra isinii kaa'etti jira ilaaluu dandeessu. Maal gootu? Ishii kanaan jechuudha. Angilii ishii kanaatiin ibsuu dandeessu. Angiliin ishii kanaa meeqadha? 56.1 56.31 56.31 digriidha jechuudha. Inni kun immoo egaa kallattii isaa yeroo ibsitan immoo maal ta'an immoo east of kallattii inni kun immoo maal ta'a jechuudha? East of northidha jechuudha. Kun asirraa ilaaluu dandeessu kitaaba keessan irraa. The point displacement vector is 3.61 kilometer with 56.31 degree east of north or 33.69 degree north of east. Akkasiin kaa'uu dandeessu jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniin taane komentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Osoo exercise 1.18 hojjetiin dura exercise osoo hojjetiin an bira dabarre ni jira. Isa waliin ilaallu. Exercise 1.7 explain why a vector cannot have a component greater than its own magnitude. Asirraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Asirraa ilaaltan horizontal component x akkasumallee y jechuudha. Irra xiqqaa a vector a kanaati. Sababni isaas maaliif value trigonometry jechuudha. Value trigonometry. Exercise 1.8 give an example of a non-zero vector that has a component of 0. Fakkeenya maalii kennaa jedha? Vectoroota non-zero ta'anii componentiin immoo 0 ta'an jechuudha. Vectoroota 0 kan hin taane jechuudha. 0 kan hin taanee fi componentiin isaanii immoo 0 kan ta'e fakkeenya kennaa jedha. Mee waliin ilaallu. Asirratti akka ifa isinii ta'uuf horizontal component fi vertical component ni kaafattu. Horizontal component vertical component kaaftu. Taasisuudhaan horizontal component ni kaafattu. Erga akkasitti kaafattanii booda
kalarii biraan fayyadama akka ifa isinii ta'uuf jechuudha. Vektarii kana yoo ta'e vektarii isa diimaadhaan barreessu kana jechuudha. Akkuma argitan vektarii kana vektar A jedha. Akkuma argitan vektariin kun vektariin AX ni qaba. AY qaba. AY isaa maalla? AY isaa maalla? 0 dha jechuudha. Maal jenneera? Komponentiin lamatu jira jenneera. Komponentiin lamatu jira. Innis maal vertical komponentii fi horizontal komponentiidha. Kanaafuu vektarii kana yoo ilaaltan maaliin qabu jechuudha? Vertical komponentiin qabu, horizontal komponentii qofaadha kan inni qabu. Kana jechuun AX qofa kan inni qabu jechuudha. Vektariin kun kan inni qabu AX qofa. AY isaa 0 dha jechuudha. AY isaa 0 dha. Kan biraas fudhachuu dandeessu. Asiin immoo asirra bu'ee Y axis irra jiraate vektariin tokko jechuudha. Asirratti vektariin kun jechuudha yoo ta'e jechuudha. Y qaba garuu maalni AX isaa maal? AX isaa 0 dha jechuudha. Fakkeenya lamaan kana fudhadhe kana achi keessaa tokko fudhachuu dandeessu. Yookiin lamaan isaa barreessuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya kennaa waan isiniin jedheef. Fakkeenya yoo fudhattan jechuudha. Kana 5 Newton yoo jettan vektarii kana jechuudha. 5 Newton est yoo jettan asirratti jechuudha. Vertical komponentiin isaa 0 dha. Vertical komponentii isaa maali? Vertical komponentii isaa maal? 0 dha jechuudha. Horizontal komponentii isaa 5 Newton dha jechuudha. Kana fakkeenya isaa fudhachuu dandeessu. Barra kan jiru maal jedha? If two vectors are equal, what can you say about their components? Component isaas maali? Egaa vektoroonni wal qixa kan jennu maali? Magnitude isaa fi direction isaa maal? Kan wal fakkaatudha jechuudha. Kan wal qixa ta'edha jechuudha. Vektoroonni wal qixadha gaafa jennu, vektoroonni lama wal qixadha gaafa jennu, tokko magnitude isaa wal qixa ta'uu qaba, akkasumallee direction isaa wal fakkaachuu qaba. Kanaafuu komponentii isaas maal jechuudha? Wal fakkaataa jechuudha. Taasisuudhaan review questionii ilaalla. Gaafa tokkoffaa maal jedha? What is revolution of a vector? Kana jechuun maal jechuudha? Resolution of a vector, any vector directly at an angle to the horizontal or the vertical can have two components that lie on the axis, horizontal and the vertical. The process of identifying these two components is known as the resolution of the vector. Gaaffii lammaffaan draw sample vector diagram. Gaaffii lammaffaan draw sample vector diagram and resolve them into their component. Asirratti maal draw goone jechuudha. Asirratti vektoroonni nu kennamaniiti jiru. Vektoroonni nu kennamaniiti jiru. A, B, C irratti nu kennamaniiti jiru. Kan A nu kennameeti jiru 40 Newtonidha. Angiliin isaa immoo 30 digriidha. Egaa nuti maanni komponentii horizontal komponentii fi vertical komponentiitti qoonnaa jechuudha. Vektarii asitti nu kenname kana. Egaa kan A irra jiru 40 Newtonidha. Angiliin isaa immoo 30 digriidha. From the horizontal jedha. From the horizontal jedha. Barra kan jiru immoo 10 meter per secondidha. Angiliin isaa 80 digriidha. From the horizontal jedha kun immoo. Carra kan jiru immoo 1900 kilomeetiradha. Angiliin isaa 40 digriidha. Kun immoo from the vertical jedha. Garaagarummaa isaa amma hubattu jechuudha. From the horizontal, from the vertical kan jedhu kana jechuudha. Yoo waliin ilaallu. Egaa kan namni keenya maanni forsiin 40 Newtonidha. Angiliin immoo 30
degreedha. Egaa kan nuti barbaannu maani horizontal componentii fi vertical componentiidha jechuudha. Horizontal componentii fi vertical componentiidha. Asirraa akkasiin keewwattu jechuudha. Asii forcii keenya meeqadha? Ishiin kun vectoriin nu kenname 40 Newtonidha. Sana booda Fx kana jechuun horizontal componentii jechuudha. Vertical componentiin immoo Fy forcii inni kun maani forcii horizontal componentii irra jirudha. Inni kun immoo forcii vertical componentii irra jiru barbaannaa jechuudha. Kanaafuu gaa Fx yeroo barbaannu maani F times cos thetaadha. F'n keenya meeqadha? 40 Newtonidha. Cos thetaan immoo asii 30 qabna degree jechuudha. 30 degree. Kanaafuu 40 Newtonii baay'isu cosii 30. Cosiin 30 meeqadha? Radical 3/2dha. Kana yeroo waliin baay'isan meeqa argattu? 20 radical 3 Newtonii argattu jechuudha. Kun forcii maalirra jirudha jechuudha? Forcii horizontal componentii irra jirudha. Inni kun jechuudha. Inni kun akkuma argitan. Inni taan immoo Fy forcii vertical componentii irra jiru yeroo barbaannu immoo Fy equal to F times sin theta. F'n keenya meeqadha? 40 Newtonidha. Sin thetaan siniin 30 immoo meeqadha? Angilii kana jechuudha. Siniin 30 immoo tokko irra lammaffaadha. Kanaafuu 40 Newtonii baay'isu tokko irra lama yeroo waliin baay'isan meeqadha? 20 Newtonii. Kanaafuu forciin vertical componentii irra jiru meeqadha? 20dha jechuudha. 20 Newtonii. Gaaffiin birra jiru immoo vectoriin nu kenname 10 meetira per secondiidha. Angiliin isaa immoo 80 degreedha jechuudha. Kanaafuu kan nuti barbaannu Vx fi Vy'dha. Vx gaa V times cos thetaadha. V'n keenya meeqadha? 10 meetira per secondiidha. Cosii thetaadha. Thetaan keenya immoo meeqadha? 80 degreedha. Kanaafuu 10 meetira per secondii baay'isu cosii 80 degree waliin baay'isu jechuudha. Kanaafuu 10 meetira per secondii baay'isu 0.7dha jechuudha. Cosiin 80 degree immoo jechuudha. Kana yeroo waliin baay'isan 1.7 meetira per secondii argattu jechuudha. Kun kana jechuun maani velocity eessarra jirudha jechuudha. Componentii horizontalii irra jirudha jechuudha. Velocity componentii maalirra jirudha? Horizontalii irra jirudha. Vy immoo yeroo barbaannu maani V times sin thetaadha. V'n keenya meeqadha? 10 meetira per secondiidha. Sin thetaan immoo sinii 80 jechuudha. Sinii 80 immoo 0.98dha. Kanaafuu 10 meetira per second baay'isu 0.98tiin baay'isu yeroo kana meeqa argattu? Jechuudha? 9.8 meetira per second argattu. Kanaafuu velocity'n vertical componentii irra jiru meeqadha? 9.8 meetira per secondidha jechuudha. Giraafii isaa yeroo kaastan kam ta'a jechuudha? Isa kana ta'a jechuudha. Akkuma argitan asirraa kunoo bifa kanaatiin kaaftu. Asirra kan jiru meeqadha? Velocity'n asirra jiru meeqadha jechuudha? 9.8 meetira per secondidha. Kan isa kanaa jechuudha. Kan isa kanaa Vx immoo meeqadha? Meeqa jenneerra? Asirraa ilaaluu dandeessu. 1. meeqa? Vx jechuudha. 1.7 meetira per secondidha jechuudha. Caaratti kan nu kenname immoo displacement meeqadha? 9,900 kiiloomeetira displacement jechuudha. Angiliin immoo meeqadha? 40 degree nu kennameeti jira. Egaa asirraa maal barbaanna? Componentii horizontalii barbaanna. Kana jechuun displacement horizontal
component irra jiruu fi displacement vertical component irra jiru barbaannaa jechuudha. Asirraa displacement horizontal component irra akkamiin barbaanna? Sx equal to maal ta'a? S cos theta jechuu dandeessu yookiin beettaas jechuu dandeessu. Maaliif asitti aangiliin keessan yookiin theta bakka buusuu dandeessu yookiin beettaas bakka buusuu dandeessu. Asirratti beettaa jedheeti jira. Asitti gaa yeroo kana maal gootu? Yoo aangilii ishii kana beettaa bakka buuftan beettaa jettu, yoo theta bakka buuftan theta jettu jechuudha. Kanaafuu asitti nuti maal goonu? Beettaa bakka buufnu aangilii ishii kana jechuudha. Ishii kana beettaa jennaa jechuudha. Maaliif aangilii keenya gaa asitti beettaa bakka buufanneerra. Beettaa jennee waan bakka buufanneef jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Sx S'n keenya meeqadha? 1900 kiiloomeetira baay'isu koosii 40. Koosii 40 digirii meeqadha? 0.76 ta'a jechuudha. Kana yeroo waliin baay'istan meeqa ta'a? Sx meeqadha? 1444 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Asitti kiiloomeetira ishii tokko asii balleessa. Kana ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo displacement vertical component irra jiru immoo yeroo barbaannu maal goona? Sy equal to s times sin beta. Maaliif aangilii ishii kana gaa maal bakka buufneerra? Beettaa bakka buufneerra jenneerra. Sana booda maal ta'a? Sy wal qixa s meeqadha? 1900 kiiloomeetira baay'isuu meeqaati? Baay'isuu saayinii meeqaati? Saayinii 40 digirii. Kana yeroo waliin baay'istan meeqa ta'a? Sy 1216 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Akkasiin kan isin hojjettan. Egaa amma maal gootu? Horizontal component fi vertical component draw gootu jechuudha. Draw yeroo gootan akkasiin draw gootu. Vertical component dha kun immoo horizontal component dha. Amma gaa maal gootu? Gara noorziitti hagam deeme? 10 kiiloomeetira deeme gara noorziitti jechuudha. Amma gaa draw goonaa jechuudha. Halluu biraan isinii fayyadama akka ifa isinii ta'uuf. Asii gaa gara noorziitti 10 deemee jennu. Gara noorziitti 10 meeqa deeme? 10 kiiloomeetira. 10 kiiloomeetira. Gara westiitti immoo meeqadha? 5 kiiloomeetira deeme. Gara westiitti jechuudha. 5 kiiloomeetira. 5 kiiloomeetira. Yoo kun meeqa? 5 kiiloomeetira. Kanaafuu gaa riizaaltaantiin isa kam ta'a? Kana ta'a jechuudha. S jettu kana. Displacement jechuudha. Riizaaltaantii jechuudha ishiin kun. Yookiin R's barreessuu dandeessu barbaadan. Riizaaltaantii waan ta'eef jechuudha. H barreessitan R's barreessitan riizaaltaantii waan ta'eef jechuudha. Lamaanuu riizaaltaantii bakka bu'u. Kanaafuu gaa riizaaltaantii kana akkamiin barbaanna? S equal to raadikaala jalatti maal ta'a? 10 kiiloomeetira iskeerii ida'uu paataagoreestiramii fayyadamna jechuudha yeroo kana riizaaltaantii isaa yeroo barbaannu. Riizaaltaantii S kana yeroo barbaannu jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a? 5 kiiloomeetira iskeerii ta'a jechuudha. Kanaafuu S'in meeqa ta'a? Raadikaala jalatti kun meeqadha?
dhibba kiiloomeetira iskeerii ta'a. Inni kunoo meeqa ta'a? 25 ida'u 25 kiiloomeetira iskeerii. Kana booda S wal qixa wanta yeroo walitti hidhatan 125 kiiloomeetira iskeerii ta'a. Kanaaf S wal qixa meeqa ta'a? Kana yeroo raadikaala jalaa baaftan 11.2 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Kanaafuu maagniitiidiin kana jechuun riizaaltaantiin jechuudha. Kan isa kanaa meeqa ta'a? Meeqadha? 11.2 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan maal nu gaafate? Daarekshinii nu gaafate. Amma immoo maal barbaanna? Daarekshinii barbaanna. Daarekshinii konkolaataa kanaa barbaada waan nuun jedhuuf jechuudha. Daarekshinii isaa kan nuti barbaannu jechuudha. Daarekshinii isaa akkamiin barbaanna? Akkam ture giraafichi? Gara westiitti 5 kiiloomeetira ture. 5 kiiloomeetira ture. Gara noorziitti immoo meeqa ture? 10 kiiloomeetira ture. 10 kiiloomeetira ture. Kun immoo maal isaatiin? Riizaaltaantii isaatiin S jechuudha. Kanaafuu inni immoo meeqadha? 11.2 kiiloomeetira ture jechuudha inni riizaaltaantii isaa. Amma egaa daarekshinii isaa barbaanna. Asirratti horizontaal kompoonentii fi vertikaal kompoonentii irratti yeroo sadartan akkas ta'a miti. Orijiniin iddoo kamidha? Bakka kanadha. Kanaafuu aangiliin keenya iddoo kam ta'a jechuudha? Aangiliin keenya ishii kana ta'a jechuudha. Aangilichi kanadha. Kofichi kanadha jechuudha. Teettaan keenya kamidha? Asidha jechuudha. Asitti teettaa jechuudha. Teettaa jechuu dandeessu. Teettaa jechuun kanaafuu egaa yeroo barbaannu egaa aangilii yeroo barbaannu teettaa jenna. Teettaa equal to tan inverse of opposite over maal ta'a? Adjacent ta'a. Opposite over adjacent. Gabaabseen babarreessanii isin dheeressanii barreessuu dandeessu. Hanga dhumaatti barreessuu dandeessu. Sana booda teettaa equal to tan inverse of kanaafuu aangilii kanaatiif teettaa ishii jenne kanaatiif jechuudha. Opposite sidein isa kamidha? Isa kanadha jechuudha. Innis meeqa? 5 kiiloomeetiradha. Adjacent side kan ta'u immoo aangilii kanaatiif kamidha? Side ishii kanadha. Innis meeqadha? 10 kiiloomeetira. Over 10 kiiloomeetira. Kanaafuu teettaan keenya meeqa ta'a? Tan inverse of 1 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu gaammasin 1 over 2 kana maalirraa barbaadu jechuudha? Teebilii irraa barbaaduu dandeessu yookiin scientific calculator irraa barbaaduu dandeessu jechuudha. Scientific calculator fayyadamuudhaan argachuu dandeessu. Tan inverse 1 over 2 kan ta'e kana jechuudha. Kanaafuu teettaan keenya meeqadha? Tan inverse meeqadha? 1 over 2. Kanaafuu aangilichi meeqadha jechuudha? 26.6 digriidha jechuudha. 6 digrii kan isin argattan. Kanaafuu gaamma kallattiin isaa maal ta'a jechuudha? Kallattiin isaa west of north ta'a. Magnitude isaa meeqadha? Magnitude isaa meeqa arganna? Magnitude jettaniit meeqa? 11.2 kiiloomeetiradha. Direction isaa immoo digrii isaa meeqa ture? Aangilii isaa meeqa arganne? 26.6 arganne. Innis eessattidha? West of gabaabsitanis barreessuu dandeessu. West of north akkasiin kaa'uu dandeessu jechuudha. Gaaffii arfaffaan a girl walks 25 degree of the east of 3.1 kilometer. How far would she have to walk due north and due east to arrive
at the same location. Asirratti maalluu kenne maalluu gaafate kan jedhu adda baafadhaa. Maalluu kenneera. Angilii nu kenneera. Angilii 25 degree akkasuma immoo resultant vectoriin nu kenneeti jira. Kan nuti barbaannu maalla horizontal component fi vertical component dha barbaanna jechuudha. Asirratti maani how far would she have to walk do north zero jedhuga maani kun vertical component dha nu gaafata. Do the s zero jedhamu maani horizontal component dha nu gaafata jechuudha. Egaa asirraa ilaaluu dandeessu dubartiin kun gara kanatti kan isheen deemte jechuudha. 3.1 kiiloomeetira kan isheen deemte jechuudha. Angiliin isaa immoo 25 kan nu kenname jechuudha. Innis angiliin isaa horizontal component kanarraa angilichi degree haga kanaati kan inni uumu jechuudha 25. Kanaafuu vertical component fi horizontal component nu gaafate jechuudha. Akkamiin barbaanna? Fakkeenyaaf vertical component barbaaduuf yookiin horizontal component barbaaduuf jechuudha. Asirratti isiniif hojjeteeti jira. Akkuma asirraa argitan yookaan vertical component barbaannu maani gara S tti kan deemamu jechuudha. S displacement gara S tti deemamu. Innis maani SE barbaaduuf maani equal to S times cos dhaan gaa yeroo horizontally barbaannu jechuudha. Kan horizontal component yeroo hunda yeroo barbaannu cos dhaan baay'ata akkuma beektan. Kanaafuu S times cos 25 tiin baay'isu. S keenya immoo meeqadha? 3.1 dha. Kanaafuu cos 25 immoo 0.9 kana yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 2.79 kiiloomeetira. Kun gara kamitti kan deemamedha? Gara S tti kan deemamedha jechuudha. Kana jechuun horizontal component irra displacement jirudha jechuudha. Displacement north irra jiru immoo yookiin immoo displacement vertical component irra jiru immoo barbaaduuf maanni asitti S isheetu kana S north godhaa asitti S inni jechuudha. Kanaaf isa barbaaduuf maal gootu S times sin 25 tiin baay'istu. Egaa vertical yeroo ta'u sin dhaan waan baay'atu jechuudha. Vertical yeroo hunda sin dhaan kan inni baay'atu. Kanaafuu S meeqadha? 3.1 kiiloomeetiradha. Baay'isu meeqaati? 0.4. 0.4. Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 1.24 kiiloomeetira. Kana jechuun displacement vertical component irra jirudha jechuudha. Egaa total distance isaa barbaaduuf immoo kanaa fi kana walitti hidhaatu jechuudha. Yeroo walitti hidhaatan meeqa argattu? 4.03 kiiloomeetira. Kun gaa total distance dha. Total distance isaati. Displacement fi distancing gargar akka ta'e ni beektu jechuudha. Distancing scalar quantity dha. Displacement immoo vector quantity dha jechuudha. Akkasiin kan isin barbaadan ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniin taane immoo comment jalatti na barreessuun hin dagatina.